Kaansarii fuulaa maaltu nama fide? Kaansariin fuulaa waan nama fidu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaansarii fuulaa waan nama fidu waan salphaadha. Maali yoo jettan abbummaatu harka fiitiin bitatee kaansarii fide. Maali wanni sun? Shamarran yookaan dubartiin dawaa adda addaa deemtee dukkaanarraa bitattee fuulatti godhaa oltu kun kaansarii fuulaa fide. Karaa salphatti. Akkamitti namni dawaa kana dibatee gisee dawaa kana dawaan kun fuula nama dulloomsa. Fuula wal nama shuba. Coraa nama fixa. Isin galee dullatti si godha. Namni isii dawaa san dibachaa oolu aduullee ilaaluu hin danda'u. Fuularra waan adda addaa si facaasa. Fuulli keessi nyaata. Obboleeyyan. Inni kun deebi'eeti kaansarii fuulaatiin nama saaxile. Waan ajaa'ibaa ta'u. Wooma ati deemtee harka keetiin bitattee godhaa oltu kanatu kaansarii fuulaatiin si saaxilaa jechuudha. Waan kanarraa akka if qusattan obboleeyyan haruma salphattiin si himi. Maallaqeetiin deemtee dhukkuba bitatta. Coraan kee oriijinaalii yoo si taa'e bareedaa miti. Waan fuula namaa qulqulleessanii jira. Wanni adda addaa wanni fuularratti waan akka finisa waan nama addaatiin nama bahuun goruma keessarraa rakkina adda addaa kan garaa keessa jirurre. Laakiin wanni ati deemtee maallaqa keetiin bitattee dhibee guddoo kan ofirra fiddu waan ati dukkaanarraa waan bakka adda addaarraa deemtee dawaa adda addaa dibattu kana. Fuula kee oggusiif qooshaa godhe ifaddee bareedduuf si fakkaattee dhukkubaaf si saaxile. Kanaafuu irraa fuusadha waan kana.